fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabu guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaatiin deebi'ee dhufee jira. Qophii bashannanaati. Bashannanaati wantoota tokko tokko wal barsiifna. Mooniit isiniif qabadhee dhufee jira. Mooniit intala bareedduu OBN irra hojjettu. Miidiyaa boqqolloo jettaniin intala bareedduu miidhagduu OBM irra dalaydu qophii jaalalaa irratti yeroo garagaraa qophii mudannoolee jaalalaa irratti wantoota garagaraa nuuf dhiyeessuudhaan beekamti. Akkasumas chaanaala mataa ishee qabdi Nooruu Miidiyaa kan jedhu jechaadha. Achi jalatti dhaqxanii subscribe gochuudhaan maatii isii ta'uudhaanis jajjabeessaanii intala miidhagduu akkanaa tana bareedduu akkanaa tana yoo hin jajjabeessine egaa maal faayidaa qabna? Faayidaa tokko illee hin qabnu. Waa'ee isii sababa malee miti guyyaa har'aa kan qabadhee dhufe. Yeroo tokko tokko magaalatti dhalatanii magaalatti guddachuun miidhaa guddaa qaballee jedhee akka hin jenne ijoollee hedduu warra magaalatti dhalatanii magaalatti guddatantu na hordofu waan ta'eef isaanii wal dhabuu hin fedhu. Akka chaanaala kiyya keessa unsubscribe godhanii deeman hin fedhu. Tana duwwaa osoo hin taane dhugaa jirutullee kanaadha. Namni tokko iddoon itti dhalate murteessaa miti. Magaalattis dhaladhuu baadiyyaatti fedhii waan tokko barachuudhaa qabaannaan fedhii wanta tokko hojjechuudhaa qabaannaan wanti si daangise tokko illee hin jiru jechuumaaf hin kaase malee jechaadha. Egaa Nooruu Miidiyaa irratti intalli hojjettu OBN irratti akkasumas hojjettu qophiilee mimmiidhagoo garagaraa nuuf qopheessuudhaan kan beekamtu OBN amma namni kenna miidiyaa boqqolloo jechuudhaan yaama. Rakkoo ka qabu achi keessatti mee waa'ee miidiyaa sanis waa xiqqoo jechuun barbaachisaadha. Rakkoo ka qabu namoota achi keessa hojjetanii fi hoggantoota miidichaati malee miidiyaan rakkoo tokko illee hin qabu. Yeroo miidiyaan sun nama biraatiin hogganamaa turetti miidiyaa OBN irratti maaltu akka hojjetamaa ture isin hunduu ni beektan. Baroota dabaran keessatti gaafa lataa kanaafaa keessa hojjetaa turanitti jechaadha. Achi duras OBN qophiilee mimmiidhagoo dabarsaa ture gaafa Dinquu Dayyaasiin hogganamaa ture jechaadha. Gaafa abbaan qabeenyummaadhaa Dinquu Dayyaas ture jechuudha. OBN yoon dogongoruu baadhe. Gaafa sanitti qophiilee mimmiidhagoo qophiilee garagaraa seenaa Oromoodhaa Oromiyaa tana keessa deemuudhaan qophii mimmiidhagoo nu biraan gahaa turanii. Ammas namoonni ciccimoon OBN keessa hojjetan jiran garuu caaseffamni isaa mootummaa jalatti waan ta'eef wanta hojjedhaa jedhanii duwwaa hojjetan. Kanaaf namoonni dhiibbatu irra jira. Wanta silaa hojjechuudhaan malan akka hin hojjetan kan dhoorgamantu jira jechaadha. Kanaaf miidiyaa fi nama adda baasnee hubachuun ammoo beekuun ammoo hedduu barbaachisaadha. Namoota miidiyaa san keessa hojjetan hunda irratti dhiibbaa gochuunis barbaachisaa miti. Walumaa galatti wanni jechuu barbaade isinii gala, sirriitti isinii gala, tolchee isinii gala. Jalqaba irratti viidiyoo takka gaggabaabdisee isiniif akkuma seensisarratti argitanitti mucayyoon miidhagduun tuni qophii garagaraa hojjetti. Waa'ee jaalalaa irrattis hojjetti. Naannoo keessas deddeemuudhaan qonnaan bulaa kana wajjin wantoota garagaraa waraabuudhaan nuun gahaa jirti. Miidiyaa irratti dhiyeessaa jirti. Waan hedduu galateeffamuu qabdi dhugamatti jechuudha. Ani amma waan hin taazzabe isiniif qabadhee dhufe waan taazzabe maal taazzabe jechuu dandeettu. Mee viidiyoo gabaabduu takka isinii seensisee isin deebi'a. Viidiyoo hordofaatii walitti deebina. Anis waan taazzaben isinii dabarsa. Oh my God. Rek, fix. Tole akkuma argitan kana baadiyaa deemteeti. Baadiyaa keessatti warroota midhaan dhayatan warroota ayidan jechaadha oomisha isaanii sassaabbataa jiran
cinaa deemteetii waraabbii godhaatii jirti. Kanarratti gaa wanti hedduu galateeffatamuu qabdu baadiyyaa akkanaa kana keessa deemanii yeroo qonnaan bulaan aduu akkana gabbu'e kanaan bira dhaabbattee viidiyoo kana waraabuun waan guddaadha. Oomisha sabni keenya qabu wanta biyyittiin sun oomishtu akkaataa immoo qonnaan bulaan keenya itti jiraatu. Yeroo amma qaroominni deemee namni tiraakteraan qotatee kombaayineraan haamatee manatti makiinaadhaan galfatu kanatti qonnaan bulaan keenya rakkoo akkanaa keessa jiraachuu waraabdee miidiyaatti nu dhiyeessuun waan guddaadha. Kanaaf namni galateeffatamuu qaba. Addunyaan nu arga jechaadha. Keessattuu nu taane malee osoo viidiyoo akkanaa kana fuunee waliif ilaallee addunyaa irratti sheer goone akka uummanni addunyaa akka sabni biraa lammiin biraa ummanni keenya rakkoo akkamii keessa akka jiru har'as jireenya harkarraa gara afaanii keessa akka jiraataa jiru teknooloojiin biyyattii san keessatti sadarkaa rooba roobsisuudhaa geennee jira. Naannoo kanatti yeroo barbaannetti rooba roobsifna. Teknooloojiidhaan guddannee jirra. Biyyoota Afrikaa miti addunyaa lolaan mo'achuu dandeenya jedhanii abbootiin irreedhaa warroonni biyya bulchan propagaandaa oofan kanatti ummanni keenya har'as sangaadhaan akkasitti harkaan midhaan dhayatee nyaataa jiraachuu addunyaadhaaf agarsiisuun silaa hedduu barbaachisaa ture. Garuu nu taane miliyoona 50 maqaa qabna malee injiru jechaadha. Walumaa galatti injiru osoo jedhee natti tola. Viidiyoo amma Nooruu miidiyaan gadhiifte almost baatii 2 ta'ee jira. Nama 2,000 ilaale 2,500. Viidiyoo kana silaa osoo Oromoon miliyoonni 50 ilaale viidiyoon sun rikoomandi ta'ee addunyaarra hunda deemee sabni keenya maal keessa jira rakkoo akkamii keessa jira ka jedhu kana silaa addunyaaf agarsiisan. Viidiyoo kana bakka garagaraatitti muranii ittiin dalaguu duwwaa osoo hin taane silaa bakkuma hojjetame sanitti sirriitti ilaalanii akka namni hedduun argee viidiyoon sun addunyaadhaaf dabarsu gochuun addunyaan nu agartu gochuun silaa barbaachisaa ture. Warroon numti react godhanillee viidiyoo irratti react godhanillee viidiyoo bilginnaa viidiyoo waan gadhee dabarsu malee viidiyoo waan akkanaa kanarratti reacting godhan. So wanni akkanaa kun haalli akkanaa kun osoo jijjiirame hedduu barbaachisaadha jedheetiin yaada. Akkuma agartan amma sadarkaa sanitti deemtee qonnaan bulaa keenya qinaa dhaabbattee akkasitti qotilee eegee qabattee irra naanna'uun lafatu namaan mara beetanii intalli miidhagduun bareedduun akkana jirtu sun seeftii ofii eeggattee sadarkaa miidiyaa irra dalagduun gabbuutee qonnaan bulaa keenya wajjin bakka akkasiitti hojjechuun dhugaa waan hedduu nama gammachiisu waan hedduu namatti toludha waan silaa galateeffatamullee qabdu silaa nooveelii ittiin badhaafamuu qabdi wanta akkanaa viidiyoolee akkanaa kana dalagdee saba biraan ga'uun ummanni addunyaa akka argu gochuun wanta hedduun amma nuti akkuma salphatti ilaaluu dandeenya nutti homaa fakkaatu garuu warro addunyaa kanarratti namoonni addunyaa kanarra jiran wanta akkanaa kana osoo arganii har'allee yeroo teknooloojiin akkana guddate kanatti nama akkanatti hanga mataan isa naanna'utti sangaa waliin naanna'ee midhaan dhayatee nyaatutu jira jedhee ummanni addunyaa teenshinii hubannoo isaa fuulleffannaa isaa gara saba keenyaatti deebisee yoo danda'ame hanga danda'ame tokko teknooloojiin saba keenya gargaaruu yoo danda'ame immoo dhugaa saba kanaa beekuu silaanii danda'ama jechaadha. So hedduu kolfaa ture baay'ee natti tolte akkaataan isiin itti lafa dhooyte duuba gaantalli sun miidhagduun akka jirtu sun citaa san keessatti mirqaa san keessatti lafa dhoofte itti sutuun oolu beetanii qaamatti sutuun oolu wanni kun ammoo rakkoodha namatti qabannaan nama keessaan bahu bakka badaa fa'a seennaan abadan hin bahu afaan yeroo ijoollummaadhaa yeroo asheeta shukkummannee nyaannu afaanitti mirqaan yookaan qawannoon isaa qarri garbuudhaa si rakkannaan si keessaan bahu akka laayotti bakka biritti rakkannaanis akkasuma jechaadha. Amma mucayyoo bareedduu tana osoo bakka biraatitti tarii rakkate keessaa bahuun hedduu rakkisaadha. Anyways abashannan tamanyaafin wanto jechuu jira mee viidiyoo ammas viidiyoo gabaabduu takka isin seensiseetiin deebi'a yeroo wanta ajaa'ibaa hojjettu wanta ajaa'ibaa wanta nama ajaa'ibsiisu yeroo isin hojjettuun argee ammas san isin seensiseetiin deebi'a nafaana tura. Namni baadiyyaa keessatti dhalatee buddeena dha'uu qibaaba buusuu ittoo dalaguu waxii dalaguu hin dandeenye tasumallee hin jiru. Garuu intalli miidhagduun teenatuun yaa magaalatti dhalattee magaalatti guddattee wanti sadarkaan hojii isiillee jenneetuma haa jennu malee namni buddeena dha'achuu wallaaluun salphinnallee jechuudhaaf eeyyee salphinna biyya Itoophiyaa san keessa ta'anii buddeena dalaguu dadhabuun salphinna amma liteen kun garuu hanga dhumaatti deemuu qaba miti. Buddeena jennaan moo daabboo jennaan Kalachaa jira waanuma maddeetti namni bira jiru tokko sagalee isaanii dhageettanii mee laala akkasuma dhageeffadha. Daabboodha moo buddeeni godhamu?
waan ajaa'ibaati. Maaliin Mee dhaggeeffadhaan galumaatitti dhaggeeffadhaan. kun amma garagar jedhama moo biddeen jedhama? Biddeen jedhama. Irratti daddabalame gaa? Irratti daddabalame? Biddeen jalqabaa shaatanii. Biddeen jalqabaa? Isa Suuraa kan wanti tolchadhu garuu amma fooyya'aadha kun gara karaatti natti qabdu asiin itti jedhaani kan fooyya'aadha yoo garuu elektiriikii Tole waan hedduu nama ajaa'ibuudha akkuma argitanitti buddeenas dhayaa jirti ho'a kana keessatti ibidda kana keessa deemtee mahaawwota bira dhaabattee sadarkaa kanatti baadiyaa keessa deemtee akkasitti ho'a kanaan ibidda aara kana keessa dhaabattee akkasitti wannoo jechuunis hedduu wanta silaa dinqisiifamuu qabdi akkuma jalqaba irratti jedhe nu taaneeti malee ammas cabsaa miidiyaa san irraa qabnu OBN miidiyaa boqqoollooti jennee wanta jennaa miidiyaan qabdu gaa miidiyaa oma sadiif itti fayyadamta akka siyaasaaf itti fayyadamta lama diinagdeedhaaf itti fayyadamta karaa biraa ammoo wanta hojii keetii wantoota oomisha qabdu ittiin beeksisuudhaaf kan itti fayyadamtu jechaadha amma miidiyaan sun oomisha qabnu yoo nu beeksise hanga tokko yoo wanta jedhee sammatti illee obsine dur bara durii bara afaan oromoo reediyoodhaan darbu afaan oromoo reediyoo caccabsa jedhanii nutti duulamaa ture sanis reediyoo malee jiraataa ture har'a ammoo gaafa sadarkaa san irra geennee afaan keenya TVdhaan reediyoodhaan wanta garaagaraatiin darbuu eegale kanatti galatoomaa jechuun malee duula irratti godhuun hedduu sila barbaachisaa miti nuti yeroo hedduu waluma irratti duula waan baay'ee waan duuluuf kana akkasumatti fudhanneetti wanna jenne warroonni ammas jibba OBN irraa qabdan tarii aaruu dandeettanii ani yaada kiyyan ibsadhe OBN jaaladhaa jechuutti hin jiru kana qofaa miti nuti miidiyaalee hedduu qabna fakkeenyaaf OMN akka sabaatitti ija sabaa gurra sabaa jennee qaroo sabaa jennee qabsoo sabaa jenneeti sana hunda itti amanaa turre kiisha mallaqa kennaa qabnu itti dhukkoofsinee sadarkaa saniin geennee turre erga jawween harka keessaa fudhatee erga jawaar nama biraatitti dabarsee wanta godhee booda OMN sadarkaa irra jiru laala OMN irratti liibii osoo seename nama 100 nama 50 nama 60 nama 70tu hordofaa jechuu faana bara jawween faa jiran nama 5,000 kuma 7 kuma 8 haga kuma 20 namni hordofaa ture live OMN dha jechaadha. Kana qofaa miti miidiyaan biraas jira miidiyaaleen oromoo hedduutu jira miidiyaalee kanneen hangam hordofna viidiyoo OMN gadi lakkisu nama meeqatu laal nama 2,000 kuma 3 viidiyoo namni biraa hom arge piraankii jedhee maal jedhu 50,000 kuma 60,000 kuma 100 laalaa jirra miidiyaa sabaaf hojjetu immoo miidiyaa saba kanarraa buusii barbaadu viidiyoo isaa daawwannee fi akka kafaltii kiraa manaatii fi kafaltii hojjettootaaf kafalu gochuu hin dandeenye nu kuni sadarkaa laafina kenna tokkummaa dhabuu kenna yarinna kenna agarsiisa jechaadha kanaaf cimnee hanga dandeenye miidiyaalee kenna jajjabeeffachuu namoota miidiyaarra hojjetan cinaa dhaabbannee isinii jirra abshiir jechuudhaan hamilee itti horuu dogongora yoo qabaatan dogongora isaanii irraa gorsinee sirreessuu bakka gaarii isaan dalaganitti ammoo kana tolchitan jechuudhaan jajjabeessuudha malee walirratti duuluu miidiyaan kun miidiyaa akkasiiti miidiyaan kun miidiyaa kanaati jennee irratti dhagaa guuruun silaa hedduu barbaachisaa miti walumaa galatti ani waa'ee kanaa isiniif dubbachuudhaaf hin dhufne wanta micaayoo bareedduu tanarratti xiinxaleen isiniif qabadhee dhufe miidiyaa gaa wanta daawwattanii jirtanii akkaataa isin baadiyaa keessa deemtee ummata qotee bulaa keenya cinaa dhaabbattee hamilee itti hortu akkaataa isin kichina keessa kushiinaa keessa seentee hawwalii keenya wajjin aara san keessa oo'a san keessa itti dhaabbattu dhumarratti ammoo galata isin hawwaliidhaaf galchite akkanatti ibiddaan gubatanii aara kana keessa dhaabbataniitii nu guddisanii galanni hawwalii kennaa guddaadha jettee galata yeroo galchitu argitanii jirtanii miidiyaan isii nooruu miidiyaadha nooruu jedha yoo nooruu jettanii noorii tuub jettanii yoo barreessitan chaanaal isinii dhufa dhaqaa subscribe godhaa jajjabeessaa nu wal malee maal qabna jechumaaf hin jedhe egaa qophii kanatti iddoo akka bashannantan abdiin qaba warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan nu faana turuu keessaniif hedduu galatooma viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina horaa bulaa deebana bye bye